Komishiniin qindeessaa hirmaannaa uummataaf tololtummaa magaalaa Finfinnee Itiyoo Telekoom waliin ta'uun karaa ergaa gabaabaa 64 duwwaa ka deeggarsi lammiilee harka qalleeyyiif itti walitti qabamu isoomseera. Sagantaa kana irratti argamu haasawa taasisan kantiibaa ta'anaa fi hoogganaan biiroo misooma indaastirii magaalaa Finfinnee obbo Jaanxiraar Abbaay magaalichatti hirmaannaa hawaasaa qofaan manneen 46 ol ijaaramu harka qalleeyyiif dabarfamaniiru jedhan. በህብረተሰብ ተሳትፎ ከ46,000 ቤት በላይ መገንባት ቀላል ስራ አይደለም። hirmaannaa hawaasaa qofaan manneen 46 ijaaruu jechuun hojii salphaa miti. Kana dura manneen mootummaan ijaaramaa turan dhaqqabamummaan isaa gadaanaa waan ta'eef hawaasa hirmaachisuun hojiin hojjetame kan nama galateeffachiisudha. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee hojiilee misoomaa idilee hojjetuun cinaatti aadaa wal gargaarsa hawaasa jidduu akka jiraatuu fi hojii bal'aa hojjetaa turuu yaadachiisa obbo Jaanxiraar kanaan illee bu'aa olaanaa argamuu dubbataniiru. ብዙ ለውጦችን ማምጣት የቻልንበት ለህዝብ ብዙ የሚያለቅሱ እናቶችን እንባ ያበስንበት hojiin tololtummaa bu'aa olaanaa argamsiiseera. Imimmaan haadhaa kan ittiin qoorsine manguddoota guyyaatti yeroo tokkoyyuu soorachuu hin dandeenye kan ittiin sooratan arjooma dhiigaatiin haadha du'uu geessee kan ittiin oolchuu dandeenye namoota balaa tiraafikaatiin miidhaman kan itti dhiiga arjoomamuun baraaranii fi hojiin dursanii ittisuu kan itti hojjetame bu'uuraalee misoomaa fi qulqullina magaalaa keenyaa kan ittiin ceesifne barnoota kan ittiin utubnee fi hojii seena qabeeyyii kan ittiin hojjenne hojii tololtummaati. Kantiibaa ta'anaa fi hoogganaan biiroo misooma indaastirii magaalaa Finfinnee obbo Jaanxiraar Abbaay dhaloota daa'imaanaa biyyaa fi abbootii irraa dhaalee wal gargaaruu fi wal tumsuu itti fufuu akka qabu yaamicha taasisaniiru. ይህንን ባህል ማስቀጠል ደግሞ የሁላችንም ድርሻ ይሆናል. Aadaa wal gargaarsaa abboota keenyarraa dhaalle kana itti fufsiisuun dhaloota amma jiru hundarraa eegama. Kanaaf pilaatfoormii karaa ergaa gabaabaa 64 duwwaa duwwaa aatiin dargaggoonni biyya keessaatii fi ala jirtan abbootiin qabeenyaa fi hawaasni bal'aan hirmaannaa fi deeggarsa akka taasisuu waamicha taasisuun barbaada. Komishinii hirmaannaa uummataaf tololtummaa magaalichaa hojiilee hawaasa kallattii hundaan fayyadamoota isaa hojjetaa jira ka jedhan komishinarri komishinichaa Yimar Kabbadaa piroojeektiin tololtummaa dijitaalaa karaa ergaa gabaabaa 64 duwwaa duwwaa kun waggaa tokko keessatti miseensota maatii miliyoona 1 ol horachuu ka dandeessuu fi qabeenya birrii miliyoona 300 fi miliyoona 60 ol walitti qabuuf ka gargaaru ta'uu dubbataniiru. 6400 ዲጂታል በጎነት ፕሮጀክት ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር በመነጋገር ኢትዮ ቴሌኮም ወሊን ተውን ፕሮጀክቲን ተለኦልቱማ ከራ ኤርጋ ገባባ 6400 deeggarsa walitti qabuuf ifoome kuni waggaa tokko keessatti miseensota maatii miliyoona horachuun qabeenya birrii miliyoona 300 fi miliyoona 60 ol karaa ergaa gabaabaa qofaan walitti qabuuf kan nu gargaarudha. Miseensota maatii ol guddisni akkasuma galiin argannu guddataa deema waan ta'eef lammiileen biyya keessaa fi alaa jiru hunduu karaa kanaan haa hirmaannu jedha.